irrasi bilbiluu dubbifta. Ana maaltu natti hime? Dhiisi naa ida siidhe. Dhiisi firraanii kan. Higa. Isaa iyyuutu riba raasii kaasee bira dubbista. Yeroon bira dhufu akkanumaan iyya maaliif natti asin deemin jeennatti iyyee sodaaddeetumaan awuzu billaahi min shayxaan rajiim jeerraa deebi'ee mucaa bira dhiisee argaa dhiiraa inuman fedhu argaa dhiiraa. Dhiirtirti dhufte taanaan kalaas. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabajamtoota hordoftoota kiyya jirtu isiniin jecha akkana yeena qabdan abdiin isinirraa qaba. Gaafunoo akkuma agartan mucaan kun ciisaa jira. Muciyyoo akkas goote sanillee naa himi yoon jeenis nin beekanaan jaa ifiifuu karatti galuun beeku. Kararraa dhufeen beeku karatti galuun beeku. Laakiin ammoo muciyyoo san bakka isiin jirtu ni beeka. Ni itti fakkaatte itti wal dhooyte malee silaa harkaa wallaa qabte malee iddoo isiin jirtu silaa sirri gaafatanii ni beeka. Laakiin halkan edaa iyyaa bule waan gurraatti takkaan natti as deema yaa rabbii koo yaa abbaa koo jee iyyaa bule inni kuni waan harka namaa wanni harki namaatti godhamee na fakkaate garuu ilmi namaa akka naman goone hin qabu waan ta'eef inshaallah isii sanii iddoo isiin jirtu barbaadee laalee iddoo isiin jirtu sanii mul'isee akkaataa muciyyoo mucicha kana goote gaafachuun qaba. Maaliif jennaan namni tokko Oromoodha isiinis inninis Oromoodha afaan tokko dubbatan waliin dhufanii jaalalataatu siin jaaladha siin heeruma janii wal fuudhu qaban moo waan hin taane walirra raawwachuu qaban. Fayyaa hin qabu mucaan fayyaa hin qabu eeda addanaa baate namma asuma dhiiseetumaan mucaa keenya tokko bira bulchee kurfaa gamasii buleen. Isaa iyyuutu riba raana kaasee bira dhufe. Yeroon bira dhufu akkanumaan iyya maaliif natti asin deemin jeennatti iyyee sodaaddeetumaan awuzu billaahi min shayxaan rajiim jeerraa deebi'ee mucaa bira dhiisee argaa dhiiraa inuman fedhu argaa dhiiraa. Dhiirtirti dhufte taanaan kalaas. Keessaa bakka shabakaa keessaa bee waan harki haasawaa kalaas. Kanaafuu waan harka namaati malee tun fayyada barabbiiti miti. Ilmi namaa jechuun kaayina. Ilmi namaa kaayina wallaahi kaayina ilmi namaa. Ani fiifuu if sodaadde maaliif wallaahi dhugaa dubbachuudhaaf warra yaman keessaa kana yeroo isaan waan takka dalagu jiran waan isaan walirraan ga'u jiran ka siiliin itti godhamtee gaara galamee jira. Waa hunda waan rakkoon meeqarra geessee gaara galamee jira. Kanaafuu isaan kana keessa hin galuu jeetiin isaan kana miilaan deessa. Akka tasaa rabbiin dubee isaa karaa keessa taa'u irra na fide. Mucaan kun namaan beeku arra duraas waan addaa keessatti waan waa'ee naafifanni sirriitti guyyaa akkanaa jee wanna nu godhe sanii mucaan sun san ta'uun dhabdu jeetiin itti deemee kunoo isaa alhamdulillahi garuu baga rabbiin irra na fide silaachiin karaa kutaa dhabama ta'a warra isaanii ergatee karaatti galu wallaalee ammaan tan kunoo as jira. Inshaallah mee walumaan agarra kunoo innillee taa'a ciisee jira. Nin dubbisayisay yaaboo yaabboleeyyan kiyya qaqqaalii fi gaggaarii du'aa naa godhaafin isiniin jaa kunoo. Duddaan maal godhaa jirtaa? Laalaa harka dhiisi. Hin booyin maaltu si bochise? Bootti jira. Maaltu beemi mantilli? Dhukkee isaa ifa itti laa ilaahi. Dhukkee isaa kenneetti? Dhukkee dhamaan. Fuulli kee dhukkee bichaa bara. Hirriba kuftee? Fiiguutti jira maal qabuutti jira. Isa fiidda? Namni fiigu dura rafaa. Fiiguutti jira sinjee. Eenyu si fiigi? Biyya takka wajji fiiguutti jira mugama. Isa bareetameen itti? Bakka gurraattii takka tokkonaa takka dha'inee achi hoggachi dhabinoo. Macam guddaa tokko tacha hasataa. Abbaa isii taateen beekaa. Abbaa isiiti? Muciyyoo san yoom fide ni dhintaati? Beekaa. Ni dhintaa ni wayyoo itaa yeroon isi san fide? Beekaa wallaahi wayyaa ummata isumaa guuti sagalee isii dhageenya. Natti wayyaa. Yoo sagalee isii dhageesse ni wayyoo itaa? Si boo wallee ni jaalalaa akkanas godhaayyee. Moo jaalala moo maal?
Wallaan hin beeku. Waan kana akkas na godhe waan sani ani akka fayyaa qabutti ni beeka malee suma qofaan ta'a fayyaan qabu naan jettu argaa malee. Ana ni beektaa malee. Ana si adda beekma ana beektaa. Ana beektaa. Higa ana ni beektaa ammati. Nan beektu saa. Hajji ammaan tana eessa jirta tuffamma? An daraartuudha bara akkamiin noon laalta? Daraartuudha. Daraartuu qaadhimaa fannista duraanii sangaa. Ni yaadadhee godhu. Sani kaan. Eedee yaadadheen ture. Amma yaalaabatte. Amma otu bana yaadatte? Waas dabalee sani. Eenta kalee sani anaa si fitee ba. Eessa? Karaa keessa sii karaa wallaaltee karaan itti deemuu karaan itti galuu wallaalee jettee sii teessoo siin finneen. Sii mitiree dabalee sun uffata adii irraa qabdi. Uffata adii fi gurraacha tokkoon deemti. Nayyee. Duuba ammaan kana akkam jirtu eessaa si dhukkuba? Maaltu nu dhukkuba? Naan bakka si dhukkubdu haa. Bishaan sii bicume? Bishaan maalitti godhan? Bishaanin si bicatamaa? Bishaan maalitti godha miskiina wallaahi. Yaa Rabbi ilma namaa kana wallaahi billaahi kuuma godhan beeku. Burtukaan? Waaw! Nyaata nyaattee? Hin nyaanne. Higa? Burtukaan? Najjaasee haa? Akkeessiin jeeti? Qaadhimaa teenaa sii fidaati. Wallaahi? Siifin fida gaa'ee maaliif siifin akkana si gooteeti sabbaa sii jiraatti. Anaa si fide ol godhadhu mee guutaa kakkaa'e. Naaf fida. Bishaan kanarraa gadduu himeeti dubbiin hunta addaati. Ammas nyaata godheen si fannatamaa? Eessar? Si fiduu? Eessar ta'e? Naa si fide si. Miskiina wallaahi. Dhiiroo isi jirti laata bargaa bakka jirtu dhageen jira reefun tana naa dawwaltee waan naan jette eessi jirtaa mucaa tokko. Haa barammoo na hin jirtu. Hibeeta? Eegaa. Na akka naan jette dhageeffadhu haa. Eessi jirtaa bakka ati jirtu ni beekaa mucaan tokko si bira jira jaanii agartee naan jette beekte mucaan na bira jira hoottuun jeeni akka misila akkasitti. Haadha hoottu jira? Hoggaa dhufte kam jettaan? Hoggaa dhufte kam jettaan? Ammoo? Maalin jaanan isummaa dhumnaan maalin jaanan wayi? Ifayyita? Maalin jedhuun fayyaan qabammoo? Amma hojjeesutti hin jirtu maaliif jitte eegee bulte kun uffatara nyaannaan eegee gachifte hangaanan dhufutti kun hojjeesu jirtaame? Hirribaan na jiraati. Hirribaan na jiraan beekaa. Hirribaan na jiraaye? Irra si bilbiluu ni dubbifta? Namaatu natti hine? Dhiisi naa ega siidhe? Dhiisi firraanii kan? Higa? Irra si dawwaluu ni dubbista? Urjii? Laa. Nama akkana si godhe dubbiftaati? Hayyee khalaas naa irratti si dawwalanii fiteessi tamaam? Laa. Waaw. Ni ijaamat hayyee? Ni ijaama hoggaa isii yaamee yoo ati fayyuu baatte akkamiin si godha? Itoophiyaatti si galche yookaan jaazotaan si geessidha yoo ati fayyuu baatte. Laa. Ashkaraan si yaame yoo ati fayyuu baatte. Hayyee. Ni dantaa? Ni wayyeeta? Mee hoggaa isiin dhufte maal jettaan? Assalaamu alaikum jaan. Assalaamu alaikum jettaan. Haadha mana kiyyaa jaan. Haadha mana kiyyaa assalaamu alaikum jettaan. Kanaafuu isii fiduun qaba. Fidee? Dhibba fiduun qaba waan isiin si goote abadan naa himu qabdisiin. Yoo jaalala taate jaalala beekan. Aha. Maal? Waan akkanaa mana qabdi laa? Waan akkanaa mana qabdi? Siif biteefi? Laa isiin bitate maali ani maraataadhaan kana bitee digeessa waan akkanaa sana.
qaadimaateetti mi? Qaadimaateetu waan akkana faatti. Haada tokko haada re'ee tokko si kaatte saniin deemti. Haada re'ee haada yaa rabbii yaa Allah haada re'ee kaatte deemti. Daaba bittu haada re'ee waan gurraacha akkanaa tokko isa kaatteeti saniin mana keessa yeroo wajjin taphannu in argaa. Daaba bitiif ka haada re'ee maatta keessisii waareedhaa miti. Firraa baasennaan diddiree maal godhan? Halkan akka isirra fuutiddee haala sanitti dheetin miila fayyatti hidhadhee akkasirra. Miilatti hidhattee rafetta? Waa jaartii ta'e hin taane akkamin raffetta dubba? Mana isaanii irratti maal si biraa gooti? Oggaasiin deemu haala qabee hidha haala sana. Haala sana immoo ofirraan baasu. Si bitee bimi? Ni bittee moo kam? Haada maaliif haanni ala kana guutu bakka waatti darban bushaashitti darban san achi dheettee achi fudhatte. Akkanii siin jeeti? Achi fudhattee faayatte hagammaa nama deemte kuno amma booddeen dhufteeni hoggaasiin dhufteen malaaliidha asirraa ol qabdi laal asirraa qabdi as. Yaa Rabbii. Nuuf akkana kana. Kana qabdi? Kun maali? Kunis magaalaa jiranii bitatu. Kanallee tunsaatiidha. Jechuun deedeellee ifaa qabdi maal? Ifaa qabdi la. Amma. Anis kaadhimaa naa bita akkanaa. Kaadhima qabdaa? Wallaahi? Innillee akka fayyadamu hin dhabu kaa. Maal ta'e inni? Atillee isa akkana gootee addeessaa qabna. Awween biraayin dhufaame manta naawu. Ati garaa laafta akka hojiitti garaan jabaatta. Erdaa wallaahi yaa Rabbi. Yaa Rabbi si haa fayyisi yaa Rabbaan keenya. Mee hordoftoota kana salaam aleekum salaamtaa gaafadhu mee. Mee namicha keessi jiru san salaamtaa gaafadhu la. Laafuna. Kunoo kaameraa laachi. Ijji maal taate? Hojii. Eessa jirtu amma? Idaara jalaan jira. Ummaan ta'e haboon ta'e eessa jirti? Haboo ta'e mana keessa hin jirtu abara amma? Qabji. Qabjiinis? Akkana. Akkana moo? Akkana. Asiin. Asiinoo maal jennee? Hin ciisin kaa? Rudaan? Yoo? Meel godhadhu? Wallaahi egaa kabajamtoota kiyya egaa akkana godhata akkama waan harkee haasawa. Wallaahi hedduutu akka nama gaddisiisa hedduutu akka nama rifachiisa mucaan kuni. Egaa mucaan urjiidhaa akkana na godhee jira. Tuwwaan ifaa bilisatti qaxxaamee jiraate maaliif jennaan ammoo isin sun yoo inni jaalala isaa qabaannaan si jaaladheen jira jetteetuma kallattiidhaan itti dhufuudha malee ilmoo namaa akkana godhuu yakka wallaahi dhugaa dubbachuudhaaf hedduutu akkana rifachiisa halkan edaa ijaab bulee amma immoo akkuma agartan uumaa harkee haasawa. Uumaa harkee haasawa tanaaf isin jeetaniin isin himuu hin qabu. Allah Rabbiin kaalanii gartee haa araaramuu fi waan hin jullee hin beeku wallaahi dhugaa dubbachuudhaaf waan takka waan hin juuf hin beeku kun akkana ciisa. La darsa hunda laaqa an wallaahi mee akkamiin godha mee yoon mana keessatti manatti si galcha jeen abadan hin galu mana keenyaan jiraayisan oofta manni keessan eessa waan jeen kabjiidhanaan jaa. La karaan beekaa warra isaanii sanitti erguun qabu maaliif hin viidiyoo nama maxxansaa jira yoo warri isaanii san an isaan beeka malee mana isaanii dhugaa dubbachuudhaaf hin beeku waan ta'eef yoo warri isaanii sun viidiyoo xiyyeetan arkee yookaan keessaan bilbilli kiyya yuutuuba kiyya jala ni jira nad dhufanii na gaafatanii jechuufiin viidiyoo tana maxxansaa jira isiin tun silaa waan wallaahi waan nama gaddisiisaati yoo akka tasaan argatanii narra dawwalan qabeetiin bakka kanaati jee bakka kanaatiin jira jee bakka godhee fi nad dhufan. Akkana godhata kunoo. Waaw! Rudaan? Ol godhadhu haa? Maa akkana godhattu? Fayyaa qabanaan hin jenne? Fayyaa qabanaa. Hayyee ol godhu ta'a haa? Namni dillu kun si harkaa jira laa? Namni eessa jira namni jiru? Maaliif hin jiru? Kun namni dillu kun laa namni hordoftoota as keessaanii harkitaan hin agartu? Naafsi malee. Garta? Asiimi? Eenyu jira naafsi malee yoo nama. Isaan kun naafsi miti bara. Nama biraati amma isaan kun si wal fakkaate malee.
Marata unen. Marata dah. Ana ayam marati jadi honas. Ana tu kena deh. هي ديس خلاص ديس وما تكنتات إن شاء الله خلاص ردوان خلاص أرجي سيفين كده تمام أيه بود رد ولدين مجانا يرد رد ولا أمان تنكسين لفتسي ولا تمام تمام أكسني فيتامي إيه أكجابت ها إيه فيو كفمو خايكا إيه سوديم تد إيه سوديم تد تتولجي بريجي في أكسديكا إيه سيرتي هي نكتي بكسين جرتو بنت خنجر أسينو بتي كبادة نهينا جتشبتو تكبران بادة خاران الدبوتو كجرا أكنا غورت أيه من نسي وارو تنولا أكنا غورا إيه تمام نيندك إيدين بقى فتالي يونك أتنجي ستامي وجان سن أنا نبي هواجي دينا والله هاي إن شاء الله وانت كيادين أبشر تمام أيه وانت كيادين ربي وجين سوجين جرا سينجر قال برانكم ما فتامتي في دي فراتن قلت لا ولام بنملنا نبنا نجي هايجي سيفين في ده يو يصير أرجين ثم أنا هنقول سنتين ماس دينو باتي أكمل سيقول أنا يمي ما توشاف رتدي أتانا بابتك إن ده يسوع قاقوا سندك ده سوتي مرامو بني هاي كدولة كسو لسكاف رتدي فيتي متان ساكتي هايجي تنانسه تمام في متنستا إن شاء الله إيجا هنوا مجان كنا كنا قدرتا وان النتيه هنوا أمان تنا وما خلي جو جتشاجرا ما لبسنان أرجي أكنا نقول ديزا أرجي تنامو هم بيو كاني إنني بيخاجاي إن شاء الله بكي سين جرتوتي واني سكوتشي سين مجان كنا راوتي خنا أبداً برون كبا دبت برون كبا مالب المديرة يا أخي وانا كنا راوتشون أي بالك مالش لا دي سخنا مالي جالت أفان تقول بطن أرمو ريسينيس إني بيس أرمو ده إتديمته سين جالت ده جتة يو هيرمته وانا كنا راوت هاي وجهازن سيفته ليش ترى دويدة قلتي جال جتة تريبتي وني كنا والله بالله إنه خيستي أي بي عليك وني كنا إنه منتو تهمه ونو كنتي تانانو أبداً بكيسين جرسوتيان قافده يسي فيده amansiisu yookaan waan mucaa kana goote dhugaa rabbisanii naahimu baannaan naafi urjii walii gatteenye naahimu baannaan naafi isiin yookaan anaa dhalaa yookaan isii dhalaadha ilma dhiiraa obboleessa ilma dhiiraa tajjin dhalatteen qabdu kan obboleessa rabbii kana gootu egaa kunoo waan akkanaati viidiyoo biraa qabaddee hangaan isinit dhufu assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh naajiraa dhaabbileeyyan kiyya qaqqaalii maal